Dhiwaata. Quban qabanu gajarri barbaade wamtatti quban qabanu beete saniif hin galuufi. Ana gaana qabiya yaanatti baritti hin beeku lafa. Wallahi. Gurupi hidhamne keessan haasofnuyyuu maahin. Rubbi maal barbaachisaanii? Waanuma kana adda baafachuuf yeroo meeqa haadha seenaa allamammata gidee asirraa gabbuuna kiisee. Laali qara kifilii adda bahee bulaa miti laal. Ashmurii itti qabattee kaattee gaafa inni laal natti himisiin jedhe galgala si hima jettaa waarii booda. Eegaa akkas. Amma saa doktor amma borii. Haagalee ciisu dhufee kifilii kilaasii bulteetti galee haa ciisu. Kilaasii garuu wanna badda baane. Ilmoo dabalannu malee jette kama girisaan koomentii jalatti maashaallah seenaa obboleessa dabalaa minaa akka waan nama affaata faannan nu wajjin bisanii jiran kana dhugaa godhattee koomentii Achi dheessitee kifilii baatee atillee. Qarsaa looniitti galee zabana kana bambarsii baqa. obboleessa dabalannu malee jette. Hayyee badammoo gaaf seenaan dhalatu san aannan birrii 15 affaadhalee nama xiqqoo amma aannan birrii 45 affaadhaan birrii 50. Bara amma dubartiin dirqama waliin rafanii bichaaf ol faayaan jirtu bar. Ay, saayinsiin baranne ati waliin rafanii bichaa miti bar. Osoo akka tasaa taatee uffanni jaarsa kiyyaa uffata kooti infiraashin saatettee uffata kee uffatte ilmoon gadhatti hafuu dandeetti. Naa gara qanuuti doolaamni kenna gara Akkasii miti ree haadha faatee sun saayinsii yuu miti akkuma hadiisaatti. Halkan keessa fajirii azaanuu gayan jedhi kaa asli. Tiktokii kana keessa osoo deemu tiktokii kiyya guddaa kanaan gastii keessa taa'ee yuuzarii tokkoon olii gad deemaa beektaa? Osoo yuuzarii tokkoon gisee deemu asii mana wayii keessatti arge uffata dabbaa haadha seenaa arga qoy. Uffata dabbaa kana gurgurti takka qullaa kana dhuftee achi keessa walii gadi walamti. Uffata gurguran agarsiisan ol yaasanii hayi. Achi miiseen jaraan itti barreessee maraattee namitti jennaan uffata agarsiisan rafarnaan jetti. Kan ofii asii haasaa ooltu kan akka waan jaarsa kooti baataman baatu naan jette sitti ni madeen dagadhee bar. Mii maana tokko xaaxxar. Nana durallee sheeritti gootee mana musee gisee isiin waan Achi keessa jigee osoo Sanoonni kana keessa fiidee harganti maali? Maal taate jennaan haadha faadhetti na saphise wallaahi haadha faadhetti na saphise. na himatee bara wannan naan jedhe aadaa isiin illee takka jaartiin tanteetu mana barumsaa xiqqoo seensisuu barbaachisa. Maal goote si fakkaate? Dhuftee namni fooloo godhee jira karaa kaaniin seena jennaan isin sheerii makii eeggattutte sheerii kiyya jedhaan nuti. Laa ilaaha illa guyya gaafa sanaati warabbi waan namni laa bisheer natti godhu manda qaaree barri faatu arrifadhe bakkuman taa'uttan kufee bar dhaabii kufaati namni taa'ichaan kufee hangaafas. Guyyaa tokkollee waan nagootiin argine asli. Mana kiyya kana jirti ol dabarsee dhossee beektaa sit kiinna dabalamnaan ol dhufii gara golaa jedhe. Lamoo fiiqaa lallabaa garraa gadi dhuftu seeta. Wayi rifate seeta namni sun silkii achiin gacufate. Deebee inuma natti hin dawwalle. Lammuu mana ofirraa na dhaabde kasiinis. Dhufuu yoo isin nan jedhu hunda mana hin jiru qofa jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam bareedde. Miira keessa nu galchitanii bar ummuseen akkam waan ofii Wayye bareedduu akkam fayyaa keetii? Nagaa fayyaa. nagaa fayyee qabdanii doktor. Nagaadha. Hai waan ofii ati akkam jechuudha saa mee lallaalimee ka gaarii waan daleeti. No sanii miti bari wanno godhee jennaani. Shismaan bar waan balleessine bar maal godhe seeta? Itti sheer goonaan sheeriti afaan dhaattee dhufte. Namni ammoo namni summaan naan jedhe seeta achuma. Wallah waan akkasii daladdasin seenee rabbi sitti argu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahi faatee barnan gaggabe anu gaafa sana rabbinaa fadhiisu. San jennaan asli wannoo laalee beektaa anta gaafati namicha ottee waliin sheersi goonaan inni marquma laalee malee muuziqaan ni Adallee addaan nan fakkaatti namicha sayyoo arguuf hin kolfa sa'a tokko. Barreeffamii bar dubbiin sun dhuguma.
Amma akkuma san gallaale malee abaduu inni kan dhaggeeffannee yuunaan jedhe. Walla. Haadha seenaa viidiyoo yoo soo tiktokii kana keessa deemu sheeritti goona sila maal ta'e namichi aslii jennaan ammatti bilbilee bara yoo gaafadheedhaan ottee ilaalee malee muuziqaa jala jiru dhaggeeffannee jedhee. Kan ne bara online kanarratti walla. Ummata bareedduu foloo maangoone bareedduu maaliif Osfaanaan deemin? Alandein Osfaana na dhagee doktor na godhanii narraa fudhatanii maal isa haa ifi waan ofiillee narraa fudhate doktor wanni ajaa'iba sittoo. Foloo moo? Ijoollee mana doktora akkasuma yoo ati guyyaa hunda hin dhumne gaafa tokko nama gootee gaafa tokko nama irraa deebi. Yoo wallahi mataan keetu narraa fudhattee turte. Wannan malee akkaawuntii gubataa foloo hin deebi'e. Hayi akkamitti? Hin fudhatan. Wayarra walirraa qaban ni fudhatan yaa doktor ilaa 5,700 kun onarraa guurratanii fixanii. Tiktokii wannoodha bar asli. Tiktokiin amma maal beektaa rakkinni diyaasbooraadha. Tiktokiin banatanii waa irratti viidiyoo takka takka gadi hin dhiisan. Yoo saniin goone immoo tiktokiin akkaawuntii lafa taa'u akkuma bara akkaawuntii baankiiti bar ooloon godha jechuudha. Kaniin qabu kaniin irraa diliit godhumoo yaa waan ofii wayiin beekan. No sanii miti. Waa irra gadhiisuudha waan takka takka hin jiraa miti. Laayikii takka illee yoo taate waan takka takka irra gadhiisa. Foloo godhaa bareedu. Yaa waan takka takka ammallee akka maaliif kanamatti foloo godha malee waan inni godhu qabu doktor takka laayifiitti seeneen beeku. Amma yeroo tokko kenna amma kiyyaayu yeroo tokko guyyaa tokko yeroo jira amma. Anamma kun torbii kana keessa nama tokko foloo godhuu hin danda'u deebisuu hin danda'u. Si adaba ufumaan. Yeroo tokko ufumaan nama 100 hir'atee bula wallaahi. Maal akkaawuntii kiyyaa akka guddaa sanii argine bar 100 fi 95 qaba. Viidiyoo irra hojjechuu waa hunda dhiisee yennaan bar 179 gaddeebi'e. Gaddeema ufumaan yoo waa irratti dhiibne gaddeema. Yaa waa irra gadhiisi ati. Arroos faanaan guyyaa dhumaati doktor hin dheyne. Meen ilaallagaa nama wiin godhu. Museen ulfa qabdaa kan jettu si tuttulfeesse moo ulfa qabattee si simatte tiribba. Guyyaa dhumaati. Arra dhuma. Ati guyyaa dhumaati yaa akkasumaan jedhe dolaan kiyya. Achi jira? Achi jira? Achi jira ati guyyaa dhumaati naan jedhe. Eenyu kiyyeette isa waan ofii? Lola ati ngaan loltuu asliin taane koi sagalee jijjiirattee profaayilii akkaawuntii jijjiirattee. Maal yoo kana gillee meeqa si tumtee ashkarakkartee si tapha afurmoo shan sin ariine loltuu guddoo barna bira. Loltu. Waa'ee lolaatu hin beektu mee amma gaafadhu loltuu xiyyataa taa'ee gaafadhu hin beektu bar. Ani dhugaa rabbiin beeku maal jechuudha. Kunoo kanaaf. Maqaa namaa Paantamosa rammumaa fi amraniin argaa loltuu ta'u lolaa ta'u warra jiru malee. Kanaaf akkana rakkannee tiktokii kana keessatti. Mee adda duubaa sakaa rabbii jaa. Niiti kun ijoolleen waan argaa dubbii haadha faaxeen fudhatiin ati abiif. Okey maquma Adee kanan amanii. Haadha faaxeen amaniin jedhaa jirtaa koi. Maali ana bar guyyaa gaafa viidiyoo gaafa mana keetillee narri fadhe dheengaddallee bar deeme jennaanuma deemee bidda harkaan qabadhee bayani si amanuu dhiise bar. Yoomiin. Guyyaa lamanneen gaddaafa kan mana gaafa sheer natti gootee fi gaadha jedhe kan gaafa bilbilaa san. Waa sheer naa gootee laayivii taate akkaawuntii jijjiiradhee akkaawuntii namni hin beekne sarchi goree dhaqee yoo waan nagaa taate guddaan dhaqaa yookaan sanumaan jira. Ani hin barre ittuma cubbuluqqadhee mana chittoof argee. No isi lamma wanna gootee bar silaalaali akkaawuntii karaa kaan hin sarchi gootee dhaquu dandeetu sheeritii jalaan dhattee nama na aarse sheeritii jalaan tolokko jette dhattee. Ani hin barre ka. Faaxuyyee siin jira tokko as jala. Wayye lolaa koo leebilii 30 galee achi buute isaa dhabne akkaawuntii bira banate. Eenyuun? Asitti ni hamu lakki maqaan icciiti.
Irbu jira. Kun kabeerri gamaa gamana butteetiin leemii soddoma gajjate yeroo jalqabaatiif argina. Giiftaan beeraa na biraan dhufu marana. Komidiyaanii faate firkiraachii waadde. Ammoo dhiisi garaana nyaata narraan tuqini nama akkasiitii miti nama nagayaati wanta. Nama saba kana hundaaf ta'u. Osoo akka isaati Oromoon hundi bilisoomte sila. Onnee takka akka inni mana kanatti kenniin maalis beekame ta'a nama limii soddomaati miti namni mana kanatti onnee takka darbe na wajjin fireendi fooloo ergatee jira. Wannoodha. Inni yeroo baay'ee ila kun sa'aati kana liidanii itti kaasan malee ganni gammachuun turte geemi. Geemi ganni gammachuun xumurte uummanni itti tola seenee kun hin ta'u jedhanii nun baasu. Ajaa'iba qabanii ber. Itti tola seenanii harkaa fashaleessan uummanni girrisaa koobentii. Gammachuu keessa balleessan. No isin gammadde beektaa haala gaariidhaan mooyadhe haadha hojjette isin harka dhoofte qophoofte uummanni kootti agarsiise na yaada kennadha na ola seenanii hay akkamitti kun siin hin malu jedhanii kun ta'uu hin qabu osoo leenci 20-30 qabana kanatti hin buune faayidaa maaltu jedhanii hin kasaarte. Gibbisaa koofittiidha. Haadha seenaa yee Oko. akkam jirta lafee ta'u dudda ta'u. Jirra alhamdulillah maal anchi den gadda afaan jimmaatiin nama arrabsite jedhani. Afaan Maal ko'atte amma tanammo oko sin jedhe yaadadhee barre. Baya boyette. Baya boyette. Eega akkana jechuu wallaalteetuma maal gad mana baafteetuma xiqqoo bunuma antinii sannoona baafte sin barsiisaa bar. Habibti atiifi wannan makiina kisaarsitani kisaarana dhooftani beengadda soose karaa deemnu gooman karaa dhoo'ee makiina. Man ayye. Walla gooman karaa dhoo'ee bar. Wayyo ayye. Thank you my everything. My lord ako. Dhufte giiftaroonni hiyya dhufte. Bakka haati faati amma malee gaasti kennu Akkanaaf gastii namaan seenu bar wanni gastii namaan seenu ne seenu. Giiftaroonni arafaateen kennin asitti hin murata. Man. No kuma takkaa ol hin kennina kuma takkaa ol hin mudata kuma takkaa ol. 500 tanaayiif deeffadhaa warra kennitanii. Tana yoo muratellee yoo dhiisellee rakkoon qabu an kana bar gastii namaa seenu diddabaramma nama meeqatu qabate lolaan iyyafa. Sambicha miti bara asli amma as keessatti ilaal bakka 600 tana tuqanii gallaalan eenyu kenne. Mataa gattuqanii ilaalanii bara eenyu kenne achumaan dhaqanii fooloo godhatan amma boruun deemu mana kiyyatti yaa rabbati nama godhate. mana keetiin mul'atu moo? Itti daawwalii. Akkamitti ofirraa jissan 600 tana. Akkaawuntii kee keessaan ergadhu. Ay kolfata. Dhiisa asitti lolii fi mana gallee lollaa dhiisa. Afuura baafachuu dhufte asitti. Ambari haadha seenii. Deenga damakiin guddina gootee bara fi achi na baafte. Isiin himnee baraayyee himimee hin dhageenya. Ana qurxummiidha jettee qurxummii inshaallah haga luka aslii dheerattu tana jala keettee lafee bichaa. Ayyee. Maal dheerattee yoo jette qurxummiin kun gama kaanii kaatee gama kaan geetti. Ayyee. Thank you my everything. I love you so much. Video bani tuuti ka. Ana Mana video bani tuuti. masih kaafanii qabu walirra naa dhufte. Silaa sirba barbaachisa kun sirba namaan baruu gastiin taane keessa jirra dhiisaa loltoonni koo. Gastiin taane keessa jirra. Sirban namaa banamaa bor Dooktor Gizee namni 2-3 goota bareedduu faata jirti. Sirba filadhaa jettee silaa mul'atti fireentota kiyya warra singii kennaan kan ol galchitee asii waliin affeeruu qabda ture bar.
Sirba filadhaa ka eenyu maqaa waamara hin beeku baran lolaa keessan hin beekne. Wanni jedhe ati daal injiraan irbuu fa'ee zeddii fa'a loltoota kiyya. Irbuu sirba kamitti isinii ban hin erganne kan. Anatu siibana anatu gaabbisa ka wanna jedhu san maxxaash lanee biila hullum ነገር ጢላ ያንተ አይበልጥም ብላ ሁሉም ነገር ትቼ መጣች ከየው ሰንበል ergate kun obane yuka Miti godhadhu sagalee kee akkam beekne ishii beebi. For the first time, mana Dr. Asli Galun Kia, tokko jenne rakam nagaa qabda beekam. fayyara Gajjaree dhageessa kan baafachuu sagalee yaasa. no nama beeku miti Mucaa warra hurtaa bannaata nagaadha mini. fayyara kam Jira rabbitaa haadha faatu. Wayyee. Akkamii bannaata? Wayyee. Jira akkam jirta lalaafoo. Jira nisa bittaa tolu. Asli. waye Mana kee kana nama sitti argala maanaan gashiitu yoo ta'e. ani yeroo baay'ee gasiin banu Ammallee namni waan baatu koomentii jala akkas ta'eeti malee asliin baay'ee nama wannan filatu.